Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar keessatti kan dhalate barreessaa walaloo fi yeedaloo bara 2007tti albamii muuziqaa mata dureensaa Owwaadhu jedhu dhaggeeffatootaaf dhiyeesseera. Wallisaan kun Shaafis Aqiil jedhama. Yeroo ammaa biyyaa bahee baqatee magaalaa Naayiroobii keesseera. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobii irraa haasofsiisee jira kuno. Dhalooteen isaa Harargee Bahaa Aanaa Dadar kan inni dhaggeeffataa guddate sirbitoota baandii afran qalloo keessa jiran yoo ta'u, keessumaa weellisaa Oromoo beekamaa Alii Birraatiif jaalala guddaa akka qabu dubbata. Shaaffisoo Aqil maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu ta'us moggaasii isaa garuu Abdulhakiim Aqil jedhama. Maqaa Shaaffisoo kana kan argates sirba albamii isaa jalqabaa bara 2007 ba'e irraayyuu. Maqaan kiyyaa Abdulhakiim Aqil. Haalli guddina kiyyaa magaalaa Dirree Dawaa Dadar kanuma keessatti kan inni faamilumaa wajjin ture. Barumsa Dadarumatti baradhee san booda haala siyaasaatii fi kanaan faamiliin sadda facaatee hiree barumsa fixuutillee haala akkasiitillee haaluma tasgabbaawaa tokko hin agarre ture. Tasgabbiin hin turre jechuudha haala jireenya kiyyaa keessa istiil haga ammaatti. Fedhi muuziqaa durumaa kaasee isa keessa jiraatus irra caalaa dandeettii isaa kan gabbifate garuu erga biyyaa baqatee baheen boodadha. Naannoo inni itti dhalate Harargee Bahaa keessaa weellistoota hedduutu bahe. Keessumaa weellistoota baandii afran qalloo Shaaffisoon hedduu jaallata. Harargee Bahaa kun jechuudha hedduu burqaan aartiidha. Achirraa akka burqeen hin beeka. San keessaa naannoo Dirree Dawaatii fi naannuma Harargee Bahaa kana keessaa kan bahan jechuudha. Hangaftoota akka Dr. Alii Birraa fa'aadha. Sirba Alii hedduu fedha hedduun saniinii waltajjii jalqaba ture dur. Sirbiin an dur kan Alii keessaa sirbu birraa daabbaree ililleen urgoytee birraa daabbaree abaaboon urgoytee dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goytee dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goytee. Walistoonni jaboon gitaaraan dur taphatan waa hunda isaanumaa fixee akkuma afran qallootu wanni hojjetame akka dursanitti silaa irraan tana hojjetamaa deeme waan bu'aa guddaa nu qabu jeetiin ilaala. Sirboonni inni sirbu waa sadi irratti xiyyeeffatu akka inni dubbatutti. Isaanis jaalala, aadaa fi jiruuf jireenyadha. Sirbiin ani itti bare jechuudha baga deemtee galanni jaalalaa yoo akkana ta'e ka jedhu tokko. Sirba ammaan tana walisaa keenya Daawudee Mokonnon irra deebi'ee jaalalarraa sirbe. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e hallamuun haaf gahee jaalala duuskachuun